Amma nuti maaliif torbee qofuun taane ni kaa wal godhanna wal fuuna samboo ta'ee dhufte yoo dhufu baatte immoo achuma nu haftu. Torbaan mata koof na fuutaati baan. Yoo isin durbummaa qabaatte sarpiraayizii goonaa jira daaba guddaa binnee. Naabbitanii dubrummaan hin qabaatu. Dubrummaa ni qabdaa? Erga dubrummaa qabaatte. Isin baay'inaan jetti yoo. Atis jaartii lammadaati yoo jaartiin biyya dhufte asin deemtu. Yoo dubrummaa qabaatee na feete waan hin qabaanne na feete. Yoo qabatte si fedha. Yoo qabaatee na feete. Madaamu narratti jaalattee masaanu madaamu narratti baafattee masaanu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba harka funi daawwattoota hordoftoota maatii channel yaaddoo sabaa jirtu nageenyi keessan badhaadha. Namoonni baay'een yaaddoo maaliif baddee naan jechaa jirtanii guyyaa 4 isin jalaa bannee jirra. Haadha mana keetii siif gale moo maalitti kanatti biizii taatee naan jechaa jirtanii ijoollumatti biizii ta'e daawwattoota hordoftoota keenya. Haati mana akkuma beekamu ji'a tokkotti nuuf qabdee turte kanaan dura ni beeytanii deebitee torbee tokkotti nuuf qabdee deebitee immoo guyyaa lamatti nuuf qabdee guyyaa lamaan sanillee obsaan tasgabboonee eenee dadhabnee jirra waan ta'eef dhufuu diddee jala murtee jirti. Tasliim mana keessa waliin jiraachaa turtan hanqati fuutee dhugaa godhattu amma sanitti deebuun kiyya hin jiru jettee hojii isii kana dhugoomsee itti mul'isu hin wallaalle ijoolleen tuni gara isiitii maaliif hiyyoomtii jechuufin hamma kana ture jechuudha. Ji'a 4 guutuu ture. Namoonni baay'een maaliif yaaddoon haadha mana isaatirraa kutachuu didaa kan jedhurraa kan ka'e namoota baay'eetu aarii natti qaba daawwattoonni keenya irraa kutachuus hin wallaalle maaliifi daddafee akka nama keenya waan xiqqoo jecha dafee aariidhaan gargar ba'uu hin barbaanne obsi daangaa qaba daangaa fitadheetiin jira tasliim itti bilbileetiin jira koottuu manatti waan gargaartaa koottuun jedheeni dhufu jirti akka isin natti heerumuu irraa qabdu bifa piraankiitiin irratti hojjedheetiin laaluudhaaf deema piraankii san keessatti tolee yoo isin na jette dhugaa godhuu danda'a. Yoo isin ammoo lakkii an abbaa ilmaanii keessattuu nama guddaa ittiin heerumu yoo isin jette achumaan kan hin dhiisu ta'a. Umrii tanaan qabaman tanaan nama guddaadha. Akka ijoolletti jaalala haarootti jalqabus ani waanatti hin tolu. Umriin illee rabbi nu haa guddisu jechuu barbaadeeti. Illee takkaa shamarran itti haasee hin beeku. Jaalala kana takkaa haasee hin beeku dhalatti. Ni ilaala. Garuu waan akkuma jedhanii itti haasan iyyuu hin beeku daawwattoota hordoftoota keenya. Kaamera kee dhoofadheetiin isii eegaa. Daawwattoota hordoftoota keenya waan isin jettus walumaan koo wajjin laalu ta'a. Isin jennaa. Kottu rayyan baba. Kottu na bira. Kottu ba. Rayu kia. Habibi kia. Itu merantau. Hai kottu. Ayam tu raba nih. Jujin dulu Jujin. Apa dah? Abu. Nasrin. Nagi ya? Oh tebak. Hai. Ini apa? Ayah dah. Ayah alhamdulillah. Warri baru naga kapan? Nagi apa? Turre aja serba jurur. Jual apa deh? Wain bagi ani depan video. Turte baru juga kan. Di kota. Hati mana kia? Dia tuh mau update turte mi? Dia lah turbe mau update turte mi? Turbe lah gua lama mau update turte. Gua lama sebenarnya sudah beri. Apa jadi? Sini tahu jadi. Ini galada itu turte mi. Ini galtinya ini aku jeranu. Iro gua mana dak mana tiada bina agar sih tadi nak kayak ada ya tibiu lupa. Ini ada pewana agar. Nak tahu tuh jadi bete sih. Kunta apa malah? Bultin tawan tahu bete. Tawan tahu tu gara. Akka si waris nyata itu suka kabdami. Bultin kakar malaman ini selai. Isi nama Yo dokumen. taslim fute malah hinggalu. Dokumen yo tina fute ni ganti. Amalin dia kagak. Hai akka miti kana tisi matanu ni jalat tisi lau sa na galle. Baru waris ini kan jatuh kali bete. La hanja masih goti male. Ala matanu jalat tak kan jirtu fatia na gar tuas. Bahar ililleen fuudhuu deema yaani akka isiin itti loltu nagarre. Anillee wajjin loluu barbaadaa'u. Akkamitti ilillii baararra fuudhaa jeeti wajjin loluu barbaada. Maal filatu? Maal si lolchiise? Hai haadha ilmaanii irratti akkamitti heerumtii waslaan isiin? Dirqama yaaddoo fi tasliim wal fuunaan anniin galaa jette. Ni ashooffa gooti. Yaa firraa na baasuudhaaf deemuu alatte jechuudha. Ni fuudha jettee kadheettee mootummaa dheettee mootummatti yoo kana himatte
mootummaanis kalaas irraa bahii akka jirutti fakkaate garuu mootummaan bahee hin jiru. Injoo. Mootummaan jaartii dandeesseetu lama fuudhan jaartii ta'e bulfadhu dhuma yaa. Isiin amma uffata tasliin fuutee booda yaani silaa yaadasiitii waan biraa hojjechuuf haa barbaade. Moo jaalatteeti kaneetti moo ashoofa godhu jirti annaa kun gallee bara. Laa isii amma dhuguma baanti. Isiirraa dhugumaa. Dhugumaan joo jirti amma ana qofaas miti. Raajulleen itti bilbilee kaleessa dirqamaa fuudhuu jette. Anuma fuudhaa? Fatiyaan sinimee? Fatiyaan waan akkanatti hin ta'e. Fatiyaanis fatiyattis bilbilteeti jettee turte. Kanaafuu ani beekee takka silaa nama biratti kan nu barbaade beekee nama gartee takkaan fuudhin ilmaan hin qabne nama gartee akkuma keetitti kophaa jiru garteen sanattiin kan nu barbaade. Sila akkasuma bareeddi. Sila akkasitti bareeddi. Ammoo isiin tun erga diddee anillee kalaas tasliin takka gaafadhe illee beeku. Niin gaafadha kajuun na keessa jira hin akkam jettee. Dua yaadda sanya akkam jeetiin deebisaan. Akkam jiyaa deebisu ayyee. Nama rakkoo dilisan keessaa ati na baate. Akka obboleessaatti silaala malee deebi'ee jaarsa sin jechuun natti ilfaata. Amma hatta daawwattoonni keenyallee mucattiisan fuudhuu qabdaa naan jedhan. Arke komantii isaanii illee ilma ja'anii. Mucattiisan fuudhuu qabdaa. Ammoo shamarran beektaa warri daawwatan baay'ee shamarranii yeroo jechuudha. Yaaddo tasliin xiqqoo fakkaatti. Dullummallee qabaachuun ooltu. Fuudhii yaada jedhuuf naa dhaleessan. Ani hin gaafanne siin gaafanne beekee. Ana kan jeesitti hirmoo qabu saazaanuu waan jama gootiin beektaa. Dhugaa saniin dhalaan keessaa dhuftee jaarsa kiyya kana haa dhalaan biraatti heerumtuu jettu ni jira jee yaadu yoo dirqamatti heega wanni sun dirqamaan ta'e malee akkanuma nagee lafaa kaatee tasliin yaaddoon fuudhuu qaba na shakkisiiftee waan siraasittiin heeruma jeeyoo isiin maaliif akka jettii saniin na dhageemu. Dhuftee ana ajjeesuu deemti moo si manarraa baasuu deemti moo. Kun namaan galu ammoo eega isiin fuudhii jette. Kanaan dura bar viidiyoo isiin akkas jettu hin qabnaami. Kalaas viidiyoo sanii daawwattootaafis dhiyeessina. Isiifii dhiyeessina. Waajjiratti illee sanuma dhiyeessina. Duba ammaa ati kam jechuu keeti? Ayya. Anna dhibee bara ammoo anna dhibee. Akkamitti namaan rakkoo keessaa baasee akka obboleettiitti jetti baasee iddira fide akkamitti jaalatti haasawa. Dhugaa nama dhibdii. Anuu kanaan fudhachiifti haadha manaa iddoo kana jeetii waan naman fudhachiifne filaayisiin firraan manaa fi waliin naquu baattee ilmaan si keessatti deebite hedduu namni biraallee inti gammada anillee inti hin gammada. Laakiin qarsileen fuutuu hin galuu gizeetiin jette yoo na sitti heerme ni galti. Ni hin galaa gosa. Ni galti yogguu sitti heerme. Ajaa'iba qabdi ammoo taaddaati. Akkana jetti. Anuma sitti na heerumsiisuu feeti moo silaa? Jette gaa ni kakatti beekta. Inni isiin fuune hin galu jette kakatti. Dhaabboo jimmeenatti hin jarjarini dura ijaasi banadheetiin akkaataa banii aadamitti jiraatus biyya namaa keessatti baree addaan hubadhee waa hunda haa. Takkarra lama jee sadeeffaa irratti isin akkanuma ittee galuu didde sitti heeruma malee. Ammaan kanatti isii dukkana jee sitti heerumuu hin danda'u. Anamma dafeetiin silaa ijoollee kan irraa galchuu barbaadu beekee. Isumatti galchi amma yoo galuu diddee tasliim jettee didde. Bar diddee laal ji'an nuu qabde ji'a irraa torbeen nuu qabde torbe irraa guyyaa lama nuu qabde guyyaa lama sun tare maal godhuu jedhu. Amma xiqqisha obsi. Yoo isin akkuma kanatti itti fufte anis dirqama yoo kan taatu taate akkam godhuu barbaade ittuma heerumuu malee. Isumatti heerumuu laata? Yoo asitti heerume isin ni galtiin amma miti. Ani amma sittiin heerumaa jee jarjara. Turree bara ammaan eega isin deemte fi taate quban qabdu malee baatiin eegeessi baatii afur geessi eega deemte. Dhugaa waan nama. Kanaafuu anamma ijoollee kanaa hedduu takka naquu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf eega isin deemtee bas jidduu takkaa mana kanarraa deemeen beeku. Akkuma guyyuma gartee. Akkuma duraanii sanitti intalli sana mana kanarraa baasaa itti haalaltu. Gaafuma galatan gartee.
ijoollee yoo si cinqite sibira deebi'eeti mana warra fatee kan hin galle dalagee fi ijoollee gargaaree waa hunda godhee fi akkuma duraanii mana kana keessa isin hojii jiraadde galgala deemee ganda ollaa ka duraanii bula. Hoggosis daawwattoota lolaa daawwattoonni kanneen Oromoon ta'e. Akkaan sibira galuu sin fadhan. Sibiran bulinii yoo fuutee fuudhi malee janii beektu. Sunis rakkoodha. Anamma silaa ififuu dhiyootaan biyya namaa tanaa dhufee heeruma seenuun barbaadu. Xiqqoo taa'ee dalagee warra kan sanis waan takka buusee fi dhiirrillee faayidee san booda kaayireen qodara biidalaadhaan nima heerumtii. Ammaan tana yaman teessee warra keessan gargaaruu hin dandeessu beekte. Dhugaa dalagaan harkadeen maal? Waan tokkotti waan takka garuu erguuf hin dandeessu. Egaa sanumaa wooma isaan nabbaasan waa taatu. Ati amma sanis isin irra dhiisi. Kanaatu jechaas warra keessanii. Qaatulleedha. Ijoolluma tana irraa qabdi. Yoo isin dhufte san booda yoo deemtellee yaadi. Akkasii miti ijoolleen aseete. Gizee isin dhuftee ni deemta akkam jechuudha na fuuteetiin gizee jaartiin teessii galte an deema. Duba galuu diddee bara. Duba akkam jechuu sitti heerumuma dhiisuudha malee heeruma maqaa lakkaawwachuu biyya kana dhufeen. Amma sitti heerumeetiin gizee jaartiin teessii galte si jalaa deemee deebi'ee ammas ka biraa heeruma. Ayyaa ajaa'ib. Laa waan natti ulfaatee jira beektaa. Amma yoo an si fuudhe ni dhufti. Bas naafeeti waan takkaa jira gaatuun dho'isattis taati malee akka addunyaa nama daawwatutti. Fakkeenya miidiyaa kana gubbatti wal fuunee jennee ol baanee dubbannee gizee isin mana galte akka nama waliin fuudhanii yoo taate malee dhugaatanii wal fuunee mihaa wal godhannee an jaartii sii tahee isin dhuftee an deemu haasa'u moduu. Lakki amma amantaa akka amantaa keenyatti dhorkaadha beekte. Dhuguma akka daawwattoonnis jedhanii akkuma isinis jettu namni niqaa walirraa hin qabne ka obboleessaa fi obboleettii haadha kan ta'e namni kan wajjin iddoo tokko jiraatuun dhorkaadhaa jira. Akka amantii islaamattis. Amma nuti maaliif torbee tokko of hin taane wal fuunaa niqaa wal godhannaa wajjin gallaa san booda yoo dhufte dhufte yoo dhufuu baatte immoo achuma nu haftu. Torbaan tokkoof na fuutaatu baate. Hakkana. Anjama godhu jirsa wasa naangallee ammaa dheetu sira. Kalaas waan hin fedhu jira. Maal fe'e? Fuudhee si wajjin waaruudhaaf. Nan jaalanne. Tasliin xiqqoodhaa jedhan. Dhugaa xiqqoodhatti. Nama umrii 20 gahe. Durbummaa ni qabdii fuudhii jedhan. Shamarran ijaa beekatu. Ni qabda duruma. Ayya. Isaan qabaachuu baadhu maaliif beekanii dubrummaa ni qabdii fuudhii. Yoo isin durbummaa qabaatte sarpiraayiz isii goonoo jedhan. Maallaqa guddaa ergite. Haati immoo dhugaa sanii yoo dubrummaa narraa agarte silaa na fuute yaani fakkeenyaaf silaa na fuute dubrummaa narraa agarte ol baateeti dubrummaa irraa argeeta. Miidiyaa irratti ni yeroota naan jedhu saniifin keessaan suuta miisheejiidhaan wajjin haasa'u. Sarpiraayizii goonaa jiran daaba guddaa binneefi. Naaf bitanii yoo dubrummaa qabaatee na feeta waan hin qabaanne na feeta. Yoo qabaatee si fedha. Yoo qabaatee na feeta. Dubrummaan hin qaba. Dubrummaa ni qabda. Siin fuudhaa jaartiin yoo dhufte sin deemtu. Atis yoo isin bahiin an jetti yoo. Atis jaartii lammadaati. Isin bahiin an jetti yoo. Ifii fuudhan jetteen bahiin akkanaa abatan gonkumaa hundi. Safaatu jirtaan an gallee baran. Hayya hanjima goota irrammoo akhbaaraarii anas baate. Dhugaa hayya. Akkana asirratti hin dhageenye. Namni kana waajjii dhageessee amma dubrummaa gaafachuun dhorkaadha. Bakka horiitti qalan dhageenye. Bakka horiitti qalan san dhageenye maal jaa. Sarmaafu dubrummaan ja'een. Ati waggaa meeqa mun fiinte? Umriin deemu 18. Dubrummaan 18 na iddoo tani. Dubrummaa kaati sarrafumaa beekameeti. Ka eeguunis ni jira, kan eeniinis ni jira, ilmi namaa akkumatti guddisaan tolcheeti. Ati immoo warra guddisaan tolchisan irraa. Amma sanirraa inarra laalta. Amma bitire. Amma laallu? Gaafa laalta. Akka daabanaa bitee laallu jiraami. Akkasiin na fuudha malee osoo daabanaa hin binne maarrii naa godhee na fuudha. Ammaan tana dhageessa? Ati daaba siif torbaatti. An kanuma daabanaa bituu barbaada. An amma daabaas waan siif bituu hin qabu abbaa ijoolleeti.
Hayyee. Ammoo warra keessanii waa erguu hin danda'u. Dahamni immoo yeroo maallaqa biyya tanaa miliyoona faan bitanii miliyoona 2-3 faan bitanii waaniin dahabaan siibitu yoon qabatte arabaan fuudha malee hudii oromoo fuudha. Amma dhageessiitiin hima. Daabaas naan bitin jee. Ani kadaaba naa fuudhutti ni heerumaan jee malee naa bitii na fuudhutiin hin jenne. Haati rayyaanis hanjama si gooti xiqqishna si godhu jirti. Ni galtii taa'ee obsaan akkuma duraanitti eegi. Akkuma duraanitti baatii meeqa ta'a? Taa'ee eegi. Akkasaanis guyyuu dhufeetiin ilmaan si gargaara. Egaa daawwattoonni hedduu daawwattoonni ni lola. Daawwattoonni ni lola. Si biratti hin galu. Osoo ni kaa waliin godhanne dhuftee si biran taa'anii miidhatti hin jiru. Si biran taa'u. Dhufeetiin guyyaa adeema. Akkam jetta? Si barbaachisaa san waan xuraa'ee fi kana siif dhiqee hin deemu. Hin rakkati na biratti osoo nan jiru hin rakkatu. Wallaahi ati nama rakkoo keessaa na baase. Akkasirra yoo wal fuune wal. Fedhan dhiyeessinu akkana nama jaartiin qabne biraan jira. Yaaddoo san biraan jira. Jaartiin ilmaan dhiiftee biraa deemtee biran turte jennaan anutti heerumaatti nageessi jettee guyyaa meeqa akkana na kadhatu jirte talqaanfaa dhufee mangeelee naan taatu. Ganaa eega jaarsa namaatti heeruma jette. Ansi wajjin hin jiraatu jeetu biraa deeme. Egaa ati fuudha feetii ala boo feete. Isuma sanii si fidaa'u. Jaartiin jabara isin jenne. Halas galeetti yaa boruu fidaa'u qabeetiin fidee si galfata. Dhalaa bira tanii fuudhuu tanii silaa fuudhuu barbaadu maliyaanaa dirqama isin. Kan nama narrallee bareedu dhugaa. Parsira amma waa'ee fokkinaa keessa hin jiru bareedina keessa hin jiru. Yoo tasliin fuudhee niin galaa yoo kan hin galu jettee. Kana jaalatiin isin jechuudhaaf na fuuta. Boodallee bari yoo ati na jaalattee na fuute jaartii na godhattee wajjin jiraachuu dandeenya malee. Anamma akka kiyyatti akkuma gartee obboloota kiyyaa warra na booda dhalatan akkasittiin si ilaalu jira. Saniif natti ulfaate malee maaliif isin jaalanne isin jaaladha. Jaalanne bila kanaa unaan taatu dhugaa na jaalata. Ana haasawaa jaalalaa kana beekadhu takkaa namatti haaseen beeku. Gaafa hin fuudhinis haasawaa jaalalaa shamarran dhaleessu natti hin tolu. Ati ma kana hunda ni naatu jirtu egaan si gaafadhee haati mana kiyyaa akkanatti qeebalii jechuu feeti. Beeka. Akkasiin tananiin qeebala waasiin hin jiru daawwattoonnummaan sun akka fedhanitti haalalanii malee si bira galeetumaan ijoollee si gargaare galgala si biraa deemas. Amma yoo si bira galtee waan gargaarte naafatti waa akka balleessu tokko duraa sunitti teenya. Nasraan sunis saadaa kan nu bira deebisuuf amma. Tadhinqii si goote sana. Saniif hin jidduu. Saniin deebitu kan kana yoo akkasi cinqee na goote CBC wala dhiiseetii irra biratti sin fidee deema gana nama harka deeminiin beeka warama hundaan beeka. Kanaaf isa wal bira dhiiseetti himta? Isin dhugnaa immoo. As deemnaan ni nari. Ishiin alaa jirtu ammas qotaan aggootii mana kanatti deebinaan walitti isin naqeetumaan bira baafadha. Mana fatiyaa jira. Nasraalleen amma araara mana gaafattee miskiina. Si gaafattee jirti araara. Isii biratti illee galuun hin dandeenye. Nama hedduun beeka kabiraallee. Ati nama rakkoo keessaa na baase akka obboleeyyii takkatti bal'oo fi rakkoo teessii wajjin hin dhaabbata. Kanaafuu tolan jettu. Kanaafuu sittiin heerumaa jee isheen sammuu biyyatti yaadu yoo keessana keessaa dhufte itti rafeetiin itti bulee itti oolee itti yaadee hayaaddoon akkam jechaa bulee ganama deebii cimtuu si kan. Kalaas gurgurama naaf alta deebii. Kalaas ka hedduu takka galatoomii. Kalaas nama ijoollee waa godhu. Laa ta'i. Xiqqoo wajjaa sunneeti. Ammas natti hin dabaliin. Wajjaa sunneeti deemtee ijoolleedhaaf nyaata goota. Atis hedduu takka galatoomii. Shiraba. Atis hedduu takka galatoomii. An jaalala si gaafattu xiyyaaf. Anis jaalala ettee naa deebisu xiyyaaf hedduu takka galatoomii. Si ilaalme. Maali achi ilaala subhanallah. Maali achi ilaala yaaddo? Hajja. Keebalte. Hin keeballe Keebalte. Maali keeballe? Ati amma sirriitti walla darbuu deemta? Yaa Allah. Waan gootu godhu deemu. Ati duuba na dho'ifatteeti akkana ofirraa gufan qabnee narra dalagu jirta. Kalaas keebalte.